Maqaa abbaatti kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokko hundumti keessan akkam jirtu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u baga nagaadhaan gara waaqeffannaa keenya ganama kanaatti Waaqayyo sassaabee nu fidee bakkuma jirru taanee mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon kadhachuudhaan sirna sagadaa keenya in jalqabnaa. Hundumti keenya iyyuu in kadhanna. Utuma kadhata keessa jirru sagalee Waaqayyoo macaafa faarfannaa 51 lakkoofsa 1 amma 10tti kan jiru nan dubbisa. I'm going to read from Psalm 51 verses 1 through 10. Yaa Waaqayyoo akka gaarummaa keetti araara anatti argisiisi. Akka o'a kee isa guddaatti irra daddarba koo haxaayi balleessi. Yakka koo raawwadhu anarraa dhiqi. Cubbuu koottis ana qulleessi. Anoo irra daddarbaa koo beeka. Cubbuun koos gaafa hundumaa ija koo dura jira. Ani si yakkeera. Si'uma duwwaan yakkesi. Wanta ija kee duratti hamaa ta'es hojjedheera. Ati immoo dubbii anarratti dubbatteen qajeelaa firdii faraddeenis qullaa'aa ta'uun kee in beekama. Kunoo haati koo isheen garaatti na baatteyyuu cubbamtuu turte. Anis yakkaa ta'ee nan dhaladhe. Kunoo ati keessa namummaa namaatti amanamummaa arguutti hin gammadda. Iddoo dhokataa sana keessattis ogummaa na hubachiifta. Hisoophiidhaan cubbuutti na qulleessi. Anis nan qullaa. Na dhiqi cabbiirrasi nan addaadha. Sagalee gammachuuf ilillee na dhageessisi. Lafeen koo warri ati caccabsites haa gammadani. Cubbuu koo fuula kee duraa dhoksi. Yakka koo hundumaa haxaayi anarraa balleessi. Garaa qullaa'aa anaaf uumi yaa Waaqayyo. Hafuura dhaabataas ana keessatti haaressi. Ameen. Ol kaanee dhaabannee kadhanna walii wajjin. Daawit mootichatu faarfate. Waaqayyo isa waamee hojiitti kennee biyya geggeessa. Biyya duwwaatu hin taane biyya manni qulqullummaa
Waaqayyoo magaalaa keessatti argamtu Yerusaalemitti mootii ta'ee teessoon isaa achi jira. Isaan kun hundinuu fuula Waaqayyoo duratti gaaraantii miti anaa fi yooti cubbuu koo naa dhiifte malee yooti irra darbaa koo anatti lakkoofte ani dhaabachuu hin danda'u fuula kee dura jedheetu Waaqayyoon kadhata Daawit. Nama Waaqayyoo waameedha, nama mootummaadhaaf dibameedha, nama hojii Waaqayyoo irra jiruudha. Garuu araara Waaqayyoof oo'a Waaqayyootiin malee irra daddarbaaf cubbuu isaa wajjin hojii gaarii hojjechuu. Nus akkuma kana irra daddarbaa keenyaaf cubbuu keenyatu Waaqayyo nutti lakkaa'e fuula Waaqayyoo dura dhaabachuu hin dandeenyu. Namni cubbuuf yakka hojjetee qullaa'uu kan danda'u yoo qalbii jijjiirrate duwwaadha. Yoo Waaqayyoon duratti ani si yakke suma duwwaadhaan yakke jedhee cubbuu isaa Waaqayyotti himate duwwaadha. Cubbuu keenya Waaqayyoon duraa dhokfachuu hin dandeenyu. Akka nama tokkoottis akka sabaattis cubbuu keenya Waaqayyoon duraa dhokfachuu hin dandeenyu. Namni dhiifama cubbuu argatee jireenya qalbii jijjiirrannaa itti fufee jiraachuu akka qabu nutti argisiisa faarfannaan kun. Irra daddarbaa koo axaayi fuula kee duraa balleessi jedha. Waa'ee fuula Waaqayyoo duraa. Ganama kana waa'ee jireenya isa fuula Waaqayyoo duraa hayaannu. Maartiin Luuter akkas jedhe, inni waldaa kiristiyaanaa haaromse lammiin biyya Jarman. Jireenyi fuula Waaqayyoo dura jiraatamaa jedhe. Fuula Waaqayyoo dura jiraanna. Ija Waaqayyoo dura jiraanna. Waaqayyo jireenya keenya ni ilaala. Guyyaa hundumaa adaraa yommuu na ilaaltu irra daddarbaa koo cubbuu koo natti hin lakkaa'in fuula kee duraa haxaa'i balleessi oo'a kee natti argisiisi jechuu qabna ganama kana Waaqayyoon. Dubbiin Waaqayyoo hunduma keenya laallata. Jireenyi fuula Waaqayyoo duratti jiraatama. Daawitis kana nutti hima. Fuula kee duraa nan gatin qalbii koon jijjiirradhaati cubbuu koo haxaa'i balleessi irra daddarbaa koo ofii kee duraa fuula kee duraa naa dhoksi jedha. Kottaa ganama kana Waaqayyoon jireenya lafa kanarra jiraadhu ija kee duratti akkan jiraadhu beekamaadha. Jireenyi fuula kee dura jiraatama. Cubbuu koo isa sitti mul'ataa jiru haxaa'i naa balleessi jennaan Waaqayyoon. Waaqayyo jaraara isaatiin gara keenyaa ilaalu ganama kana. Fagoo kan jirtan, iddoo garagaraa kan jirtan, ganama kana nu wajjin waaqeffannaatti kan dhiyaattan, Waaqayyo araara isaatiin gara keessan haa ilaalu. Waaqayyo irra daddarba keessan fuula isaa duraa haxaa'i haa balleessu. Yeroo Waaqayyo gara keenya ilaalu, yeroo Waaqayyo gara sagada keenya ilaalu, yeroo Waaqayyo gara kadhata keenya isa fuula isaa duratti ganama kana qabannee dhiyaannee ilaalu, araarri Waaqayyo, ayyaanni Waaqayyo nu haa golbobu. Gaarummaattiin fuula isaa dura dhaabannu waan hin qabaanneef araarri Waaqayyo, ayyaanni Waaqayyo nurraa calaqqisu. Abbaa keenyaaf gooftaa keenyaa galanniif ulfinni maqaa keetiif haa ta'u. Fuula kee dura jiraanna ganama kana si biratti nama wal caalchisuun hin jiru. Abbaa ifaa biraa yaada geeddarachuun hin jiru. Ati abbaa ifaati. Fuula kee duratti jireenyi keenya ifaadha, hin mul'ata sitti. Kanaaf hundumti keenya tokkummaadhaan dhaabannee cubbuu keenya nuu dhiisi siin jenna. Cubbuu keenya nuu dhiisi. Irra daddarbaa keenyatti nu qulleessi siin jenna. Nu qulleessi. Araara nutti agarsiisi siin jenna. Araara nutti agarsiisi. Fuula kee duratti hiikamnee akka sagannu, akka faarfannu, akka waaqessinu, galanni nu dhiyeessinu, faarfannaan nu dhiyeessinu, aarsaa fooliinsaa tole ta'ee gara keetti akka ol nu ba'uu fi yaada keenya hundumaa nuuf qulleessi. Amma kan nutti mul'atu guddaan si duwwaa nuuf haa ta'u. Amma kan nutti mul'atu gaariin si duwwaa nuuf haa ta'u. Gaarummaa keenya nu jalaa dhoksi. Yaada keenya qabateessa jiru, qulqullummaa keenya, anamoo keenya, yaada keenya, jireenya keenya gaariidha jennee isa nuti tilmaamnu nu keessaa fuudhiitii gaarummaa keetiin nu gooti.
kana hundumaa waan gootuuf maqaan kee ulfaatu. Har'a ganama kana waaqeffannaa iddoo kanatti ta'u hafuura kee qulqulluutti dabarsinee kennina. Maqaa Yesuusiin jireenyi tokkoon tokkoon namoota fuula kee duratti dhiyaatanii hafuura kee qulqulluudhaan kan guutame haa ta'u. Warras jiran duwwaatu hin taane fagoo iddoo garaagaraa ta'anii warri sagadaa jiran ganama kana hafuura qulqulluudhaan kan guutaman haa ta'an. Hafuura hamaa, yaada hamaa, mootii dukkanaa sana biraa isa dhufe gara hammeenyaatti, gara jal'inaatti isa nama dhiibu, gara qalbii jijjiirrannaatti tun taane gara badiisaatti isa nama dhiibu isa qabdee akkati nuufiitu maqaa Yesuusiin si kadhanna. Nurraa akkati ifattu maqaa Yesuusiin si kadhanna. Iddoo kanas jireenya keenyas yaada keenyas akka inni gadhiisuuf dhiibbaan hafuura hamaa iddoo kamirraayyuu yoo ta'e maqaa Yesuus Kiristoosiin kan ifatame haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin kan ifatame haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin jireenyi saba kanaa kan hiikame haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin hafuurri saba kanaa kan hiikame haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin faarfannaan keenya, lallabni keenya, kadhanni keenya, tajaajilli keenya hundi kan hiikame haa ta'u. Kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Maqaa Fayyisaa keenyaaf Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ililleedhaan harka rukutuudhaan Waaqayyoof ulfina kenna. Faarfannaa fuula 48 irra jiru walii wajjiniin faarfannaa. Ani bannaani kan na barbaadde jennee faarfanna. Ani bannaani kan na barbaadde. Itti fufee kan jiru hin barreeffamne irra utaalame ani cabnaani kan na wal'aante isa jedhu immoo itti guunnee beektu gatii ta'e faarfannaa kana itti guunnee faarfanna. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu kan iddoo kana nu dhaabe, kan fuula Waaqayyoo duratti walitti nu qabe barbaacha Waaqayyooti. Caaba keenya wal'aanuu Waaqayyooti. Malee ga'umsa keenya miti, gaarummaa keenya miti. Gaarummaa Waaqayyootiif as dhaabanna maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Ani bannaani kan na barbaadde, ani cabnaani kan na wal'aante. Gooftaa Yesuus koo attam na jaallatte, kan duute du'aa na oolchite. Gooftaa Yesuus koo attam na jaallatte, kan duute du'aa na oolchite. Inni na hidhee Cubbuna marse fonko biyyi lafa kan na raatesse otun jooraa jiru siitu na arge ulfaadhu Gooftaa kan na boojite otun jooraa jiru siitu na arge ulfaadhu Gooftaa kan na boojite. Ani bannaani kan na barbaadde, ani cabnaani kan na wal'aante. Gooftaa Yesuus koo attam na jaallatte, kan duute du'aa na oolchite. Gooftaa Yesuus koo attam na jaallatte, kan duute du'aa na oolchite. Yaa Gooftaa Yesuus ati dinqiidha, kan sit baaqateef ati daa'oodha. Gara kee dhufnaan nama nariitu ulfaadhu Gooftaa waan hundumaattu. Gara kee dhufnaan nama nariitu ulfaadhu Gooftaa waan hundumaattu.
ani bannaani kan na barbaadde ani cabnaani kan na wallaante gooftaa Yesuus koo attam na jaallatte kan duute du'aa na oolchite gooftaa Yesuus koo attam na jaallatte kan duute du'aa na oolchite Waaqa jaalalaa mootii amanamaa hangafaa nagaa mootii ilmaan namaa situu na waame baaduu koo jibbee garaa jireenyaatti harka koo qabee situu na waame baaduu koo jibbee garaa jireenyaatti harka koo qabee ani bannaani kan na barbaadde ani cabnaani kan na wallaante gooftaa Yesuus koo attam na jaallatte kan duute du'aa na oolchite gooftaa Yesuus koo attam na jaallatte kan duute du'aa na oolchite galanni kan kee yaa ilma abbaa teenya koo darbeef baay'iseen gabbaa garuu gooftaa koo naa fayyifattee qabaa diinaa koo jalaa na baaftee garuu gooftaa koo naa fayyifattee qabaa diinaa koo jalaa na baaftee ani bannaani kan na barbaadde ani cabnaani kan na wallaante gooftaa Yesuus koo attam na jaallatte kan duute du'aa na oolchite gooftaa Yesuus koo attam na jaallatte kan duute du'aa na oolchite qulqulluudha Waaqayyo gooftaan maccaa lafti hundinuu galata isaatiin guuteera hoosaa'inaa mootiin inni maqaa Waaqayyo gooftaatiin dhufu galateeffamaadha nagaan Waaqa irratti hooqubaanis ol Waaqa gubbaatti Waaqayyo gooftaan isa qulqulluu mana qulqullummaa isaa keessa jira teessoon isaas Waaqarra garaa cabaadhaaf hafuura gaddeebi'aa kan qabanutti dhiyoodha warra gaddanii cubbuu isaanii isatti mataniif hin dhaga'a kadhata isaaniis hin dhaggeeffata kanaaf kottaa amantiidhaan gara teessoo ayyaana isaatti dhiyaannee Waaqayyo keenya gooftaa in kadhanna dumti keenya cubbuu keenya dhuunfaadhaan Waaqayyotti manna nuyi gadadamoonni cubbamoonni uumaa keenyaaf fayyisaa keenya kan taate si Waaqayyo gooftaa keenya isa hundumaa danda'utti cubbuu keenya in himanna cubbuun keenya isa nuyi yaadaan dubbiidhaan hojiidhaanis hojjenne qofaa utuu hin ta'in garaa haadha keenyaatii jalqabnee cubbamootaaf yakkitoota waan taaneef amma gara araara kee isa dhuma hin qabneetti hin baqanna ayyaana kees argachuu hin feena kanaaf maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jettee nuyi namoota dhibamootaa fi cubbamoota nu maari aameen gooftaa nu maari Waaqayyo uumaa nu maari Kristos fayyisa nu maari Waaqayyo qulqullisa
ani jiraataadha. Namni jal'aan karaa isaatti deebi'ee akka jiraatu malee ani du'a nama jal'aatti hin gammadu jedha Waaqayyo Gooftaan. Kanaaf Waaqayyo ilma isaa biyya lafaatti ergee haduufis dabarsee kenne. Isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee habaduuf miti. Cubbuu keenya Waaqayyotti yoo himanne inni amanamaaf qajeelaa waan ta'eef yakka keenya nuuf hin dhiisa. Cubbuu keenya hundumaattis nu qulleessa. Kanaaf abboommii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dhiifamuu cubbuu keessanii maqaa Abbaatti kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkootti isinitti nan himaa. Ameen. Abbaaf ulfinni haa ta'u, Ilma isaatiif Hafuura Qulqulluufis jalqaba akka ture ammas darbee bara hamma bara baraatiin. Ameen. Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Kadhannaa. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa, galanni fi ulfinni maqaa keetiif haa ta'u. Ganama kana dhiifamuu cubbuu keenyaa waan nutti himteef, irra deebitee waan nu yaadachiifteef, sammuun keenya tokkollee akka nun kasasneef ati gatii keenya baasuu kee waan nu yaadachiifteef maqaan kee haa ulfaatu. Faara tolaadhaan waan ilaalamneef si haa galatu. Gidduu keenyatti ulfaadhu. Alaala kan jiraniif cubbuu isaanii waan dhiifteef galatoomi. Isaanii wajjiniinis ta'i. Iddoo kanatti lallabaan, faarfannaadhaan, karaa meeshaa muuziqaatiin, karaa miidiyaa irrattiin keessumsiisuudhaan namoota si tajaajilan hundumaa ana garbicha kee iddoo kana dhaabatee jirus ayyaana kee keessa dhoksitee guyyaa har'aatti saba kee akka soortu si kadhanna. Kana hundumaa maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Galanni Waaqayyoof Waaqa irratti lafa irrattis nagaan namootaafis jaalalli gaariin. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedha, nagaa isin biratti nan hambisa, nagaa koo isiniif nan kenna. Ani akka biyyi lafaa kennuttan isiniif kenna miti. Garaan keessan hin raafamin, hin sodaatinis. Kanaaf nagaa kana nama isin bira dhaabatee jiruuf hiraa. Nagaan Kiristoos hunduma keessaniif haa ta'u. Nooraa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma yeroon kun yerootti gurmuu faarfattoota keenyaa keessaa adde Hiwatii wajjin waaqeffannaa faarfannaadhaan waaqeffannuudha. Adde Hiwatiin fuulduratti nan afeera. Sorry. Akkam bultanii? Baga nagaan dhuftanii hundumti keessan. Faarfannaa dhaabbannee yookiin akka feenetti kanaan dursee garuu warri biyyaa amma 2015 kabajaa jiru. So happy New Year's to them back home. It's 2015 back home. So hin kadhanna. Gooftaa koo yeroo kanaaf baay'ee si galateeffadha. As dhaabbannee wal duukaa akka kadhannu, as dhaabbannee akka wal duukaa si barbaannu, ati barbaaddees nu fiddeetta, maqaan kee haa ulfaatu. Amma immoo gaafa si faarfannu hafuurri kee iddoo kan akka ta'u
warra dadhabee warri sammuu isaanii waan addaatti qabame hundumaa akka I pray that you free their minds and their hearts. Gooftaa koo laphee qulqulluutiin akkasii barbaannu nu gargaari. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ati Waaqa gaariidha, Jesus. Ati Waaqa gaariidha, Abbaa. Ati Waaqa gaariidha, Abbaa gaariidha, Jesus. Si galateeffannaa, si faarfannaa, Jesus. Of laannee gooftaa koo laphee keenya bannee sammuu keenya qopheessinee Yesus waan keessa darbaa turre irraanfannee gooftaa koo lafati jirru dhaabbachuuf lafati jirtu dhufuuf lafati jettee dhaabbachuuf gooftaa koo. Hallelujah. Ani godoo kee jalaa buufachuun naaf ta'a ilaalee argeera keessa biyya lafaa si jala buufachuu eeyyee naaf wayyaa barri jireenyaa koo qabbana naaf ta'a. Ani godoo kee jalaa buufachuuti naaf ta'a ilaalee argeera keessa biyya lafaa si jala buufachuu eeyyee naaf wayyaa barri jireenyaa koo qabbana naaf ta'a. Barri jireenyaa koo qabbana naaf ta'a. Si wajjin kan dabarsee gooftaa koo baraasa ibiddi isaan argu qabbana dhumnisa. Ani si jalaa lixee dabarsa bara koo ibiddi naan argu qabbana dhumni koo ibiddi naan argu qabbana dhumni koo ibiddi naan argu qabbana dhumni koo. Ani si jalaa lixee dabarsa bara koo ibiddi naan argu qabbana dhumni koo. Ani si jalaa lixee dabarsa bara koo ibiddi naan argu qabbana dhumni koo. Ibiddi naan argu qabbana dhumni koo. Nijeladi dimbe twakanama, nijeladi dimbe twakanama, nijeladi dimbe twakaria, nijeladi dimbe twakafira, nijeladi dimbe twakanama, nijeladi dimbe twakanama.
Nijelari dimbe twakafira Nijelari dimbe twakafira Ababa jirisi wama Nijelari dimbe twakalma Ababa jirisi wama Nijelari dimbe twakalma Nijelari dimbe twakanama Nijelari dimbe twakanama Nijelari dimbe twakafira Nijelari dimbe twakafira Chuti nafta Ilale algira Kesabiya lafa Si jala bufachu Eye lafi waya Barri jirena ko Kappana nafta Barri jirena ko Kappana nafta Jireenyaako kabbana nafta si wajjin kan dabarse gooftaa koo baraasa ibiddi isaan argu kabbana dhumnisa ansi jalaaliite dabarsa baraakoo ibiddi naan argu Ibidinaan argu kabbana dhumniko Ibidinaan argu kabbana dhumniko Ibidinaan argu kabbana dhumniko Ibidinaan argu kabbana dhumniko Angaru aike wananjaru bayen kaba kangara sijib suje channava isa kamdu badeni sa kamini modisa gufta ko gati ke maltu basa Angaru aike wananjaru bayen kaba kangara sijib suje channava isa kamdu bade isa kamini modisa gufta ko gati ke maltu basa Angaru aike wananjaru bayen kaba kangara sijib suje channava isa kamdu bade isa kamini modisa gufta ko gati ke maltu basa ararri ke tunaribu jalalli ke najaiba egumsan ke amuti yadu garumma ke naradarba wae ke jubbademes odese ubirahindu malata mitis jajade gatin ke kanarabu karanjada olul jari parakorati atbekami sif bitamuni hawi koti koti day
Goftako gatike maltu basa Hallelujah Ani garu aike wanan jedu baye kapa kangara Sijibsu jechanaba Isa kamdu bade Isa kamini morisa Goftako gatike maltu basa Ararike tunanibu Jalalike na jaiba Egumsa ke mutiyatu Garuma ke nanaka Wae ke dupateime Oh yesu garanamgau Malata miti sijajate Gatinke kanarabau Garanjera olunjeri Barakorati atbekami Sifitamuni hawi koti Moti tay anadati Garanjera olunjeri Barakorati atbekami Sifitamuni hawi koti Moti tay anadati Garanjera olunjeri Barakorati atbekami Sifitamuni hawi koti Moti tay anadati Garanjera olunjeri Barakorati atbekami Sifitamuni hawi koti Moti tay anadati Enyu Kanakawakayo Kanakawakayo Kanakawa Enyu Kanakawa Hallelujah Kanakawa Kanakawakayo Kanakawa Enyu Kanakawakayo 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 Hata wisabi galani ulfinu dudu kasati Hisaganat moti kenya Magasa Baramabara Ata wisabi galani ulfinu dudu kasati Hisaganat moti kenya Haebi fabu magasa Barambabarati 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 Olmawa kayo yamuyadu wana jedu kabu Hallelujah Olmawa kayo yamuyadu wana jedu kabu Hallelujah Olmawa kayo yamuyadu wana jedu kabu 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 Olmawa kayo Olmabeko yamuyadu wana jedu kabu Olmabeko yamuyadu wana jedu kabu Olmawa kayo yamuyadu wana jedu kabu Olol ajedu waqayyi olol qabani waqatan ofirratti olol qabani Hallelujah Hallelujah Jesus ol jedhi abba abban olol ajedu abban olol ajedu motini olol ajedu barabarani olol ajedu waqayyo olol ajedu abban olol ajedu motini olol ajedu barabarani olol ajedu waqayyo olol ajedu
mootiin yoo lola bara baraan ulmaa waaqayyoo yommuu yaadu waan jedhu hin qabu isti yaadadha ulmaa waaqayyoo yommuu yaadu waan jedhu hin qabu 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 ulmaa waaqayyoo yommuu yaadu waan jedhu yaadadha ulmaa waaqayyoo yommuu yaadu waan jedhu hin qabu haleluuyaa ulmaa waaqayyoo yommuu yaadu waan jedhu hin qabu ulmaa waaqayyoo yommuu yaadu waan jedhu hin qabu yesuus ulmaa waaqayyoo yommuu yaadu waan jedhu haleluuyaa bara keessan yaadadha jireenya keessan waan keessa darbitan yaadadha waan isinii godhe yaadadha ijoollee keessaniif mana keessaniif fayyina keessaniif nagaa keessaniif haleluuyaa ulmaa waaqayyoo yommuu yaadu waan jedhu hin qabu ulmaa waaqayyoo yommuu yaadu waan jedhu hin qabu ulmaa waaqayyoo yommuu yaadu waan jedhu hin qabu ulmaa waaqayyoo yommuu yaadu haleluuyaa eegumsa kee yommuu yaadnu gargaarsa kee yommuu yaadnu bara baratti haleluuyaa waan baay'ee keessa ijoollummaa keenyaa kaastee amma ammaatti nu eegdee nu gargaartee nu baattee nu jaallattee haleluuyaa yesus ati waaqa abbaa gaarii tiksee gaariidhati ulmaa waaqayyoo yommuu yaadu waan jedhu hin qabu ulmaa waaqayyoo yommuu yaadu waan jedhu hin qabu ulmaa waaqayyoo yommuu yaadu waan jedhu hin qabu gocha waaqayyoo yommuu yaadu waan jedhu hin qabu ulmaa waaqa koo yommuu yaadu waan jedhu hin qabu ulmaa waaqayyoo yommuu yaadu waan jedhu olola jedhu waaqayyooni olola jedhu abbaan olola jedhu mootiin olola jedhu bara baraan olola jedhu waaqayyoon olola jedhu yesus haleluuyaa tiksee gaarii amanamaa sinna eegaa gaafa hundumaa na baateera yesus barruu kee na golboobeera ayyaanni kee tiksee gaarii amanamaa sinna eegaa bara hundumaa na baateera yesus barruu kee na golboobeera ayyaanni
ega bara hunduma nabatera Jesus kikera baba shelama golbobe hallelujah hayanike sigalateeffanna Jesus ati abbee gaariidha tiksee gaariidha waaqa gaariidha yeroo si rakkisnellee yeroo si cufnellee yeroo sitti daallannellee Yesus nu dandeesse Yesus so many times gooftaa ko we keep breaking promises ati garuu promisii kee qabattee dhaabbatta baraa baraatti hin geeddaramtu bakka you're still the same God unchangeable jireenya keenya keessatti waan baay'ee geeddarama familiin geeddarama namni obbolaan anything you name it ijoolleen keessan everyone will change namni geeddaramne namni attitude isaa jechi isaa there are so many things change in life garuu kan takkaan geeddaramne jaalalli isaa kanii like it never drops temperature isa gadi kan hin buune the same temperature but he loves us unconditionally kan hin geeddaramne jaalala akkasii eessattuu argeen beekwan jaalalli Yesuusitti nu jaallatu kanaaf maqaa isaatiif Yesuusiif ulfina fidaa fi haleluuyaa si jaallanna si galateeffanna amen. galanni waaqayyoof haa ta'u obboleettii keenya hiwatiin mee harka keessanitti qabaati waaqayyo si haa eebbisu jedhaani waaqayyo si haa eebbisu gooftaan si haa eebbisu waaqayyoon hin galateeffannaa amma hundumti keenya gara dubbisaa kutaa macaafa qulqulluu guyyaa har'aatiif nu qophaa'ettiin dabarraa macaafa seera ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 7 hamma 14 nu kenname guyyaa har'aatiif Dr. Raggaasaa Oljirraa gara kanatti dhufanii nu dubbisu. The first reading from the Old Testament is from Exodus chapter 32, verses 7 through 14. bultanii carraa kanaaf waaqayyo isin haa eebbisu lubaa waltajjiin kun in ulfaata baay'ee babbareedu garuu waltajjiilee hedduudha nan dhaabbadha inni kun moor in ulfaata na of kalchaa guyyaa irraa dubbisi macaafa qulqulluu kanaaf kennamee macaafa seera ba'uu boqonnaa 32 mata duree dibicha warqee tolfachuu isaanii ka jedhu jalatti lakkoofsa 7 amma 14tti maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisaa. Yommus Waaqayyo Museedhaan sabni kee inni ati biyya Gibxii baafte manca'eera ka'ii gadi bu'i karaa ani isaan abboomirraa dafanii goranii warqee baqfamaarraa dibicha tolfatanii itti sagadanii aarsaa qalmaas dhiyeessaniiruuf kana malees isaan yaa Israa'el Waaqayyo kee inni biyya Gibxii si baase isa kana jedhaniiru jedhe. Ammas Waaqayyo Museedhaan ani saba kana argeera kunoo inni saba boqu jabeessa aariin koo isaan irratti boba'ee akkan isaan fixutti na dhiisi si garuu abbaa saba guddaa sin godhaa jedhe. Museen immoo aarii Waaqayyo gooftaa isaa qabbaneessuudhaaf yaa Waaqayyo maaliif aariin kee saba kee isa humna guddaadhaa fi irree cimaadhaan biyya Gibxii baafte kana irratti akka boba'u gootaree warri Gibxii Waaqayyo durumayyuu
yaada hamaadhaaf tulloota irratti isaan fixuudhaaf lafarraas isaan balleessuudhaaf achi isaan baase akka jedhan maaliif goota ree? Ati hamaa isa saba keetti fiduuf jette adaraa dhiisi, aarii kee isa boba'aas irraa deebisi. Isa maqaa ofii keetiin kakattee garboota kee Abrahaam, Yisaaq, Yaaqoobiinis sanyii keessan akka urjoota waaqa keessaa nan baay'isa. Biyyicha isa ani dubbadhe kanas sanyii keessaniif dhaala bara baraa godhee nan kenna jettee isa dubbatte yaadadhu jedhe. Yommus Waaqayyo isa saba isaa irratti gochuu yaade sana ni dhiisee jedha. Maqaa Waaqayyoon. Ameen. Gooftaan sina eebbisu. Garaa keessaan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa. Har'aaf kan ramadame isa qulqulluu sagalee wangeelaa dhaabadhaatii dhagaa. Guyyaa har'aatiif kan nuu kenname kutaan wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 1 amma 10. The Gospel according to Saint Luke chapter 15 verses 1 through 10. Al tokko warri qaraxa fuudhanii fi warri akka seeraatti hin jiraanne hundinuu dubbii isaa dhaga'uudhaaf gara isaatti dhiyaatani. Fariisonnii fi barsiisonni seeraa garuu namichi kun cubbamoota hin simataa, isaanii wajjinis hin nyaataa jedhanii Yesuus irratti gunguman. Kana irratti Yesuus fakkeenya kana isaanitti hime. Isin keessaa hoolaa 100 kan qabu, 100 sana keessaa hoolaan tokko yoo duraa badde, inni 99 moggaatti dhiisee ishee badde sana hamma argatutti barbaaduudhaaf kan hin dhaqne nama attamii ture? Yommuu argatus gammadee gurmuu isaa irratti hin baata. Erga manatti galees firoota isaatii fi olloota isaa waamee, hoolaa koo ishee na duraa badde waan an argadheef anaaf gammadaa hin jedhaan. Akkuma kanatti warri waaqarraa qajeeltota 99 warra yaada garaa isaanii geeddarachuun isaan hin barbaachifne irra caalaa cubbamaa yaada garaa isaa geeddaratee gara Waaqayyootti deebi'u tokkotti akka gammadanii isinittan himaa jedhe. Itti dabalee immoo dubartiin tokko meetii 10 qabdi, 10 sana keessaa tokko yoo bade ibsaa ibsattee mana ishee hartee hamma argattutti dhimmitee hin barbaaddi mitiire? Yommuu argattus firoota isheetii fi olloota ishee waamtee, meetii koo isa na duraa badee waan an argadheef anaaf gammadaa hin jettiin? Akkuma kanatti cubbamaan tokko yaada garaa isaa geeddaratee gara Waaqayyootti yommuu deebi'u, ergamoonni Waaqayyoo akka itti gammadan isinitti nan himaa jedhe. Kun sagalee Waaqayyooti. Akkuma dhaabbannee jirutti amantii kiristaanaa keenyaa beeksifanna. Nana mana hundumaa kan danda'u Waaqayyo Abbaatti, uumaa waaqaaf lafaatti, tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyattis, hafuura qulqulluudhaan Maariyaam durbattii kan ulfeeffame, kan dhalate, bara Philaaxoos Pheenxeenichaattis kan dhiphate, kan fannifame, kan du'e, kan owwaalames, Si'oolittis kan gadi bu'e, guyyaa sadaffaattis du'aa kan ka'e, gara Waaqaattis kan ol ba'e, gara mirga isa hundumaa danda'uu Waaqayyo Abbaa kan taa'u, warra jiraniif warra du'anitti faraduudhaaf achii kan deebi'u, nana manaa hafuura qulqulluutti, tokkittii qulqullooftuu waldaa kiristaanaa ergamootaa, tokkummaa qulqullootaa, dhiifamuu cubbuu, du'aa ka'uu foonii, jireenya bara baraas. Ameen. Amantii beeksifanne kanatti Waaqayyo amma bara baraatti jabeessee nu haa eegu. Noora. Yeroon kun yerootti kennaa keenyaan Waaqayyoon
galateeffannuudha. Warri keessumsiisan gara fuulduraatti dhufanii kennaa sassaabuu jalqabu. Tole yerootti kennaa walitti qabameef Waaqayyoon galateeffannu ta'a. Hundumti keenya mataa keenya gadi qabannee kennaa walitti qabameef hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo waaqarraaf lafarra kan jiru hundinuu kan keeti. Guddinni, aangoon, ulfinni, gooftummaaniif surraan kan keeti. Yaa Waaqayyoo mootummaan kan keeti. Ati waan hundumaa olii, mataa waan hundumaatis. Yaa Waaqayyoo uumaa keenya, nuyi kan keeti. Wanti nuyi qabnuuf wanti nuyi ittiin jiraannu hundinuu kan keeti. Situ nuuf kenne. Kennaa kee kanaaf si galateeffanna. Yaa Waaqayyo gooftaa keenyaa, kennaa ati nuuf kennite keessaa kennaa nuyi bal'isuu wangeela keetiif hojii mana keetii hojjetamuuf dhiyeessine kana akka eebbiftuuf maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Aameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Amma yerootti ijoollee keenyaaf Waaqayyoon kadhannu ta'a. Ijoolleen hundumtuu gara fuula duraatti kottaa. Adde bashaadduun dhufanii akka kadhatanuuf walitti siqaa. Hundumti keenya harka keenya gara isaaniitti qabneen kadhanna. Let's pray. Si galateeffanna yaa Waaqayyo abbaa keenya, eegumsa kee jaalala kee hundumaatiif. Torban darbe keessatti immoo nu eeddee nu geggeessite. Ganama kanas akka kanatti yaa Waaqayyo ijoollee nagaa guutuu qaban, fayyaa guutuu qaban, gara mana keetii dhufuus fedhan qabannee fuula kee dura jirraa. Si galateeffannaa galannee ulfinni siif haa ta'u. Eegumsa kee araara kee hundumaa isaan irratti akka baay'iftu si kadhanna yaa Waaqayyo. Yeroo kana yeroo isaan mana barumsaatti deebi'an waan haaraatti baran, waan haaraatti argan, haala haaraa kana keessatti yeroo isaan mana barumsaatti deebi'an eegumsi kee dachaa isaan irratti haa baay'atu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa isaan oolan hundumaatti yaa Waaqayyo ifaaf soogidda isaan godhi. Ifa biyya lafaa isaan godhi yaa Waaqayyo. Warra hiriyyaan ofitti harkisanii karaarraa kaasan utuu hin ta'in
yaa waaqayyo warra isaan booji'anii gara jireenyaa gara nagaatti akka isaan hawwataniif ayyaana keef hafuura kee qulqulluudhaan isaan geggeessuun jaalala kee fedha kee nuuf haa ta'u. Lafa isaan oolan hundumaatti eegumsi kee wajjin haa ta'u. Har'as waan isaan baratan yaa waaqayyo bara daa'imummaa isaaniitti amma bara dargaggummaa isaaniitti amma bara dulluma isaaniitti yaa waaqayyo hidhata mudhii isaanii kan isaaniif ta'u yaa waaqayyo hafuura kee qulqulluudhaan laphee isaanii keessatti shaappessuun jaalala kee fedha kee nuuf haa ta'u. Kana hundumaan goota maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Ameen. Tole guddaa waaqayyoon hin galateeffannaa yeroo beeksisaa waldaa kiristiyaanaa bira geenye irraa har'a beeksisaa addaa hin qabnu duraan dursinee keessummaan yoo jiraatan keessummoota simannee garuu yaadachiisaa tokko duwwaa qabna. Namni yeroo jalqabaatiif gara waldaa kanaa dhufe yoo jiraate yookiin immoo fagoo turanii kan dhufan yoo jiraatanii harka nutti argisiisu obbo Hambisaa argaan jira harka baasaniirusi maayikii naa kennaafi. Baga nagaan dhuftan obbo Hambisa. Maayikii kunoo as jiru. Haa ta'u duraan dursee attam jirtu nagaadhaa fayyaa keessaniin jedha. Anis fayyaadha. Naannoonii an dhufe yeroo dhaamachaa ture an keessan isin ho'a keessa turtanii isaan naannoo an dhufe jiran amma har'a gara ho'aatti ba'aa jirraa jedhanii waa'ee isaa gammadaa jiru natti fakkaata anillee danan jira. Egaa isinis isa nuyi argaa turre unuma argu warra addanaas jedhee yaada maaliif lafan dhufe baay'ee dhaamota ture waggaa darbe magaalan keessaa dhufe baay'ee dhaamotti utuu akka dhaamotu argeen beeku an baran achitti jiraadhetti hin qorra baay'ee. Oduuni ani qabu kanuma fakkaata oduu isa gara biraa hundumti keenya iyyuu oduun nu argannu soorsiinsaa yookiis hundeensaa tokkumaa biyyi lafaa hundumatu walqixxee argata guyyaa guyyaatti kanaaf haaraa kanan qaba jedhee waan hin jedhu hin qabu garuu immoo naannoon an dhufe magaala isheenan keessa turte ollaan maatiin nagaadha anis nagaadhuma koonachi ture. Nagaa isas deebi'eeraa kanaaf nagaan na eeguu keessanii baay'een gammadaa fayyaa ta'a. Baga nagaan dhuftan isiniin jenna irra deebinee waaqayyoof galanna ta'u sana nagaatti eegee deebisee wal nu argisiise. Namni gara biraa keessummaan harki yoo jiraate tole miseensotuma nama achi harki jira maayikii naa geesse. waaqayyo isiniif haa ta'u an dinqituun jedhama maqaan koo maatii koo wajjin dhufee naannoo kanan jira obbo Akkenneen addana jiru gara dugda duubaa taa'aniiru Washington DC irraa dhufne. Eenyu jedhama jettan? Dinqituun jedhama. Dinqituu. Baga nagaan dhuftan. Adde Dinqituuf maatiin obbo Akkenneen baga nagaan dhuftan isiniin jenna waaqayyoof galanna ta'u. Namni kan biraa jira? Tole hin jiru. Sagantaa waldaa keessaa qabnu akkuma kanaan duraatti inni har'aa sa'aatii 10 walakkaatti jalqabaa. Har'a xinnoo ishee irra dabarsinee jalqabne sababii saawundi siistemii keenya rakkinni xinnoo mudatee fi kana achi sa'aatii 10 walakkaa gaafa ta'u numa jalqabnaa yeroodhaan kottaa qalbii jijjiirrannaan akkasiin hin dabarree yeroon kadhataa akkasiin hin dabarreef. Akkasuma roobii galgalas kadhati jira waldaa kana jimaata sagantaan dubartootaa jira. Dargaggoonni immoo yeroo nu amma sagantaarra jiru isaanis obbo Asaffaan immoo isaan warra high schoolersii kana barsiisaa jira. Warra amma kadhatanii ba'anis immoo kutaa isaanii dhaqaniitiyyuu kutaa isaaniitti yeroo bakka nu faana baratu jechuudha. Guddaa waaqayyoon hin galateeffanna. Yaadachiisi nuyi qabnu akkuma torban darbe torban har'aa
walii gallee naannoo mana keenyaa kana qulqulleessuudhaa fi sanbata duraa dhufu fulbaana 17 yookiin September 17 iddoo kanatti sa'aatii 10 mataa ishee irratti argamnee hojjennee jalqabnaa. Yoo hundumti keenya sa'aatii 10 as geenye hojiidhuma sa'aatii 2 gidduutti fixnee galluudha jechuudha. Kanaafi yaadattanii ganamaan sa'aatii 10 akka as geessanuu adaraa isiniin jennaa si yaadachiisna. Beeksisi qabnu har'aaf kanuma galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma gara sagalee Waaqayyootti adeemnaa. Guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo nu qabatee kan dhiyaatu obboleessa keenyaa obbo Masfin Ayyaleeti. Obbo Masfiniin gara fuuldura kanatti na waama. Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Attam jirtu. Guyyaan irraa asii fi akka guyyaama sanbata guddaa fakkaatee nutti argamu malee iddoo gara biraatii waggaa haaraadha biyya keenya. Inni qabu hoolaa 60,000 bitatee indaaqqoos yookiin lukkuus immoo 1,000 keessa bitatee itti bashannanaa jira. Inni hin qabne immoo bari'uusaa sodaatee yaaddaa inni mana keessa ari'ame manni itti gubame bosona keessa taa'ee guyyaan itti rakkatuudhas. Kana lamaan qabanneeti nuti guyyaa kana kan yaadannu. Garuu wanta gadhee yoo qabannee dubbanne iyyuu nuti abdii dubbanna. Nuti abdii raajna. Dukkanni kun hin bari'a jenneetitti dubbanna. Akkasittiin hin hafu jenneetti dubbanna. Kanaaf obboloota koo hamaa isa arginu duwwaa otoo hin ta'in gaarii dhufuuf jirus abdiidhaan ilaaluun barbaachisaadha. Karaa gara biraa ani guyyaa har'aa utuu gara dubbii kootti hin seeniin fuula dura wanta adda ta'e tokkon dhuunfaadhaan iyyuu qaba. Guyyaa har'aa waggaa 40 fuula dura. Guyyaa har'aa guyyaa 40 waggaa 40 warri waggaa dhawaawuu jalqabdan immoo isaaf hojjechuu jalqabdan dhaabaa asirratti. Waggaa 40 fuula dura guyyaa har'aa mana hidhaatii hiikamne. As keessa nama tokkotu jira. Kanaaf jiraannee hiikamnee yoo naga'uu keenyaaf Waaqayyoon galateeffanna. Mee harka walitti nuu rukutaa maaloo. Kan kana nagarre baay'eetu jira. Sanyiin Haayilee Fidaafaa, sanyiin Haayiluu Garbaabaafaa achi keessatti kan hafan. Seenaa isaanii duwwaa ta'ee kan hafe. Nuti har'a garuu mataan harraa'eessa ta'u, fuulli dhifameessa ta'u, gadi jennees ol jennees har'a biyya lafaarra deddeebi'aa jirra. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Guyyaa har'aatti dubbiin ilaallu waa'ee badiisaati. Waa'ee badanii argamuuti. Kan nama dhibu wanti faarfatame hundumtuu waa'ee makanaa wanta odeessuu natti fakkaate. Tarii wanta sana irratti waan hin qophaa'eef hundumtuu sanatti fakkaate arga belaa. Garuu waa'ee dubbii araaraati. Wanti dubbifame hundumtuu kakuu moofaatii kaasee inni dubbifamin hafe barreeffama Phaawulos gara Ximootiyoositti barreesse kaasee itti dabalee kan inni dubbatu waa'ee araaraati. Araara argachuu. Araara argachuu jechuun isa badeetu iddoo isaatti deebi'uu jechuudha. Kanaaf Luqaasii kana keessatti yeroo waa'ee kanaa dubbatu, waa'ee Gooftaa Iyesuus Kiristoos dubbatu, isa fuula dura kaasee garuu kan inni haasa'u
Si'a tokko namichi tokko namoota baay'ee waamee warra gita isaa ta'an, warra sooreyyii ta'an waameetuti warri waamaman dhufuu didaniidha. Kanaan maal godhe? Gadi ba'e. Hiyyeessota waame, warra naafa waame, warra jaamaatti waame. Kun wanta inni agarsiisu guddaan maa inni? Namoonni jirra jedhanii, namoonni iddoo sana mana sana keessa jirra jedhanii jiraachuun isaanii dhibamaniitu warri alatti gad dhiibamanii turanii mana keessatti ol galfaman. Gooftaa Yesuus Kiristoos gooftaa akkasiiti. Isa dhiibamee ture kan ol deebisu, isa tuffatamee ture kan hammatu, isa jibbamee ture jaalala kan itti agarsiisu. Waaqa akkasii qabna nuti. Ergaa Luqaas kana yeroon dubbisu yoon ilaalu, Luqaas akka wangeelaatti kan inni naannoo isaa galagalee ilaalu gara caalaa ijoon dubbii isaati. Waa'ee gooftaa Iyesuus Kiristoos warra badan barbaaduudhaaf dhufuu isaatiin boqonnaa 19:10 irratti dubbata. Ilmi namaa isa badee barbaaduudhaaf fayyisuudhaaf dhufeera jedha. Dhufaatiin gooftaa Iyesuus Kiristoos kanarratti hundaa'ee jira jechuudha. Waa'ee dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos isa badee barbaaduudhaaf. Itti dabalees immoo warra tuffataman, warra gadi jedhaman sanyii dubartootaafaa kitaaba kanarratti akkas jedhu. Baay'ee waa'ee dubartootaa yeroo kaafnu baay'ee falmiti wanta ta'eef. Warra dubartootaafaa warra tuffataman, sanyii warra Ayihudii hin taane warra tuffataman, warra hiyyeessa warra tuffataman, isaan kun simatamuusaa agarsiisa Luqaas. Luqaas karaa garbiraa kan inni agarsiisu hojiin gooftaa Yesuus Kiristoos jabana sanatti naannoo nyaata irratti, maaddii irratti sassaabamuu isaa dubbata. Luqaas keessatti duwwaa gara iddoo 19 irratti waa'ee nyaataa, waa'ee maaddii irratti dubbata. Dubbiin keenya irraa maaddii irratti jalqaba jechuudha booda keessa akka ilaallutti. Luqaas immoo dabalee guutummaadhumatti wangeellisaa waa'ee waaqeffannaati, waa'ee kadhannaati, waa'ee jireenyi bara baraa inni gara si'achitti dhufuuf jiru ergii duunee duwwaa utuu hin ta'in utuu lafarra jirru akka jalqabu isa Zakkeyoosiin jedhee caqaseetuti nutti hima. Egaa kanaaf Luqaas xiyyeeffannaan isaa giddu galeessi isaa warra haaraa waa'ee Yesuus Kiristoos hin beekneef duwwaa utuu hin ta'in kan inni irratti kaasee dubbatu giddu galeessa godhe warra mana Waaqayyoo keessa utuu jiranii miliqanii ba'aniidha. Warra banneef, warra Waaqayyoo wajjin jirra utuu jennuu banneef akkamittiin bannaa ilaaluuf jirra. Kanaaf mee mataa keenya gadi qabannee kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa keenya, ati barsiisaadha. Ani waanan barsiisu hin qabu. Qodaa godhadhuutii natti dhimma ba'i. Saba keetti dubbadhu. Yaa Waaqayyo anatu hin ta'in sagaleen kee saba kee bira haa ga'u. Isa dabee haa qajeeshu. Isa karaa irraa kaate karaatti deebisu. Isa nagaa dhabee nagaa haa kennu. Kana booda yeroo qabaannu hundumaa irratti tulfaadhu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Kanaafi waa'ee badiisaa yeroo ilaallu waa'ee badanii barbaacha argachuu yookiinis immoo dhabuu yeroo ilaallu irratti faarfannaa ta'ee
akka sirba ta'e akka biyya kanatti illee akkuma sirbaatti iyyuu ilaalamaa jira yookiin immoo faarfannaadha garuu hundeensaa faarfannaadha. Amazing Grace yeroo hundumaa yaadattu Obaamaan iyyuu faarfateera. Ka'ee itti dabaluu laatan immoo veershinii najjoodhaan jedhee yaade. Veershinii najjooti kun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch in me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Najjoodha ni nuti warra bannee turre warra barbaadamne argamne garuu namoonni bifa waaqayyoon hojjetamne jalqabasaa waaqayyoo deebisuudhaaf raajota isaa erge hin dinne dhumarratti abdii nuun kutanne ilma isaa nu erge. Ilma isaa nu erge nuu ta'ee ofitti nu qabee ofitti nu deebise. Kanaaf faarfannaan kun nuti warri bannee turre inni nu deebisuusaa gara karra isaa keessatti nu deeffachuusaa nu agarsiisa jechuudha. Ani kanarratti seenaa isa hoolaa badee yeroo jedhu irratti seenaa sana deebisee dubbisuudhaaf hin barbaanne. Sila dubbifameera. Yeroo baay'ees dubbifameera. Ani yeroo hundumaa yeroon dubbisu amma haaraa ta'ee kan naa gale tokko kan inni jedhu al tokko warri qaraxa funaananii fi warri akka seeraatti hin jiraanne hundinuu dubbii isaa dhaga'uudhaaf gara isaatti dhiyaatanidha. Kuni akkaataa nuti itti hubannu si'a tokko tokko akkaataa nuti ilaallu akkaataa waldaa keessaaf waldaa alatti iyyuutti of ilaallu faallaa isaa wanta deemu natti fakkaata. Nuti isa nu fakkaatu nuti ameen haalleluuyaa isa nu wajjin jedhu inni nuti akka seera keenyaatti akka fakkaattii keenyaatti isa nu daakaa deemuti isa walitti hammachuu barbaanna. Gooftaa Yesuus Kiristoos akkas miti. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu warra qaraxxuun warri jibbamoo ta'ani warri dhiibaman isa dhaga'uudhaaf dhufu. Namichi sun utuu nama simatu ta'e namni namatti deemaa jiran nama sin dhageenyetti naasoftu nama waa'ee keessan dhimma hin qabnetti hin dhiyaattu. Gooftaa Yesuus Kiristoos isa warra namni ofirraa achi dhiibu ofitti qabuudhaan aantee isaanii ta'uu agarsiise. Kanaaf dhaga'uu barbaada. Maali waa'een qaraxxuu fi waa'een cubbamootaa iddoo lamatti hiramee maaliif akka inni taa'u hubachuu yaalaan ture. Waaqayyoo ati mee naa ibsi. Warri qaraxxuu fi warri cubbamoo garuu afaan Oromoodhaan immoo yeroo hiikamu akka seeraatti warra hin bulledhe. Akka cubbamoota warra cubbamoota kan jedhu afaan Faranjiitti. Tax collectors and sinners. Akka Oromootti immoo warra qaraxa funaanuuf akka seeraatti warra hin jiraannedha. Akka seeraatti warra hin jiraanne warra gadhiisii ta'an warra karaa Waaqayyoo irraa kaatan utuu ta'ee jiru warra qaraxxuu achi keessaa baasee achi keessaa gadi fuune yeroo baay'ee isa tokko keessaa buunamni amma yeroo waa'ee cubbuu tartiibaan dubbannu
isa keessaa cubbuu keessaati ilaa isa kanaa baay'ee gadhee kan ta'e jennee yeroo hundu dubbannu jira miti amma walii keenyatti yookiin inni tokko machooftuu fa'eedha yookiin isa gaagaltuu fa'eedha isa keessaa baasee isa walitti qabaa cubbuun hundumtuu wal duukaa ta'e dhiifneetuti isa nuu fakkaatu yoo inni nama tokko ittiin qubatti qabuu dandeenyu isa keessaa filanna ta'a. Garuu warra Ayihudii kan isaan akkas godhaniif sababii qabu. Jabana sana warra Roomaatu bita. Warra Roomaa fiitii qaraxa sassaabu jarreen kun Ayihudii ta'anii saba isaanii gananii jabana siyaanaa baay'ee jira fakkaata. Saba isaanii gananiituti warra Ayihudiif qaraxa sassaabu. Mee ilaala warri Fariisotaa fi warri abbaa seeraa naashinaalistii ta'aniituti jarreen kun hundumaa keessaa caalaa isa isaan sassaabanii hataniif duwwaa miti. Warra Roomaa fi isa isaan sassaaban kun cubbuu irrattiyyuu cubbuu gara biraa dabalatee jira. Isa isaan itti dabalanii sassaaban duwwaa utuu hin ta'in. Kanaafiti warra qaraxxuun warra Ayihudii biratti jaallatamoo miti. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu qaraxxuu si waama. Maatiyoosi waamee duuka buutuu isaa godhate. Nuti amma nama cubbamaadha jennu tokko waamnee ofitti qabne of duukaan buufna laata? Moo qubatti qabnee namni kun iddooma isaatti iddooma hin beeknu taafu jenna. Gooftaa Yesuus Kiristoos yoo har'a dhufe anaaf isin bira yoo dhufe eewuniti barbaadde yoo jedhee nu gaafate deebii maalii qabna laata? Oluma beennu duwwaa of duukaa buuna laata? Warruma beennu duwwaa ol gaafanna laata? Kanarratti dabalee wanti nam dhibu seenaa kana keessatti hoolota 99 dhiiseetuti tokko barbaacha dhabe. This is uneconomical jedhee hiriyyaan koo tokko. Kuni ikonomii wajjin hin hojjetu. Maal gowwummaan ammasii naan jedhe. Maal attam namni 99 dhiisee tokko barbaacha deemaa. Sammuun itti yaadnu amma sammuu tiraansaakshinii jechuudha beektuuti. Gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni dubbatu waa'ee fayyina lubbuu ta'ee utuu inni jiru isaaniif kan galu garuu lakkoofsa qabeenya. Tiraansaakshinii attamittiin tokko gatanii 99 dhiisu tokko barbaacha. Gooftaa Yesuus Kiristoos akka ittiin hin ilaalu. Gooftaa Yesuus Kiristoos 99 warra qalbii jijjiirrannaa hin barbaachifne dhiiseetuti isa qalbii jijjiirratee deebi'uuf jedhu barbaacha deema. Isan bade ana isa badee ture na barbaachuudhaaf Waaqayyo akka inni dhufe harka 100 keessaa 150 beeka kan isin dhibu. Nama badee ture. Nama bosona keessa ture. Bosona jireenyaa keessa ture. Isa barbaachuudhaaf dhufe. Garuu kan achi keessatti immoo adda kan godhu Gooftaa Yesuus Kiristoos akka dubbate kanatti ati maaliif baddeedhee hin gaafatu kan nama dhibu. Balleessaa irratti hin barbaadu. Balleessaa akkasii wanta qabdeef attamittiin baddeeti yeroo argullee. Balleessaa nama irratti hin funaanu. Huuba nama irratti hin funaanu. Kaleessa maal taateetuti har'ammoo akkas taate hin jedhu. Gooftaa Yesuus Kiristoos kan jedhu sin argadhe mucaa koo
jedhee ol fuudhee nu baata. Saggootti baatee dhabni. Hoolaa ofiisaaf deemee badeti tikeen suni utuu gotatee deemuu danda'u gammachuurraan kan ka'e fuudhee saggootti baate. Jaalala attamii agarsiisa kun. Jaalala attamii agarsiisa. Utuu gotatee miillaan deemuu danda'u jaalala isa badee ture kana miidhameera na jalaa jedheetuti fuudhee saggootti baata. Gooftaa Yesuus Kiristoos akka ittiin nu baata. Akka ittiinis nu baate. Akka ittiiniti Gooftaa Yesuus Kiristoos lubbuusaa amma dabarsee nuu kennutti nu hojjete. Isa booda immoo akka ittiin iyyuu hin dhiifne. Inni kan inni godhe ofiisaatti gammadee bakka hoolaan koo argamteetti amma dhibba naa guutteetti edheetti mana isaatti galee yookiinis immoo goronnoo yookiin immoo karra isaatti dachaasee hin ta'e. Ollaa waami jedha. Ollaa waami. Hojiin Kiristoos hojii dhuunfaa miti. Gammachuun Kiristoos gammachuu dhuunfaa miti. Gammachuu walooti. Kan inni godhu ati dhuunfaa keeni ati deebi'uun kee kan ofii keetii kan nama tokko duwwaa utuu hin ta'in kan sabaati kan waldaati kan hawaasaati nuun jechaa jira. Kan inni barbaadu gammachuu keenya argamuu keenya isa gara biraa wajjin akka won hirmaannudha. Hirmaannaa kanaa barbaada Gooftaa Yesuus. Amma immoo ikonomikaalii miti jedhanii tokko hiriyaan koo. Isa iyyuu dhaqeetu immoo warra gara biraa waamee afeereyyuu. Isa badee argamerraa dhaqees immoo tarii hoolaa tokkos haa ta'u qalees immoo jarreen kan afeere gammachuu koo keessaa kottaa naa hirmaadhaa jedhee. Gammachuu hindumaa caalu agarsiisuudhaaf Waaqayyo gatii baasuusaa agarsiisa. Gooftaa Yesuus Kiristoos gatii baasuusaa agarsiisa. Inni lubbuusaa dabarsee nuu kennuusaa agarsiisa. Isa waa'ee argamuu duwwaa miti. Nu argamsiisuudhaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos gatii baasa. Unolii keenyaaf gatiin baafnaayi. Wal barbaannaayi. Kanaan utuu jiruuti. Waa'een badiisaa kana hoolaadhaan duwwaatiin ilaalama. Amma immoo gara saantimaatti gadi bu'e. Saantima 10 keessaa tokko badee manuma keessa miliqe. Baay'ee manuma keessa miliqe. Kun jechuun maal jechuu akka ta'e mee olii wajjin ilaalla. Alatti hin banne. Gadi ba'een sokkine mana keessaa ba'een sokkine. Saantimni sun manuma keessatti miliqe. Asteenyee miliquu hin dandeenyaa. Asteenyee baduu hin dandeenya. Yaadaan baduun hin danda'ama. Jaalalaan baduun hin danda'ama. Jibbaan baduun hin danda'ama. Walii ho'uu dadhabuudhaan baduun hin danda'ama. Asuma keessa ol bira utuu yaadnu. Utuu manuma keessa olii wajjin jirru. Gooftaa Yesuus kan inni nutti agarsiisuu barbaadu badiisi kun si biraa ba'ee isa deemu duwwaa utuu hin ta'in manuma kee keessa ta'eeyyuu baduun jira. Hubadhu nuun jedha. Garuu dubartittiin waan isheen goote yoo ilaalu qodaa gaggalagashite achi facaaftee as facaaftee haadhuma isaayyuu manayyuu haruu jalqabdee dhabni. Yoo mana haram maaltu haramaa? Xuriin waanitu jira. Kosiin jira. Kosiin gara biraanuu jira mana keessa. Wanti tokko badee barbaadamuurra
kosii gara biraan inni kanaan dura hin argine iyyuu haramuutu dhufaa ani isiniin jedha. Kosiin inni kanaan dura jireenya keenya keessatti hin argine, kosiin inni kanaan dura mana keenya keessatti hin argine, nagaa fakkaatee inni taa'u sababii badiisa saantiba tokkoon mul'ata, argama, mana qulqulleessa. Kanaaf obboloota koo, manni keenya qulqulluudha jennee yoo teenyeerra ta'e, ani qulqulluudha jedhee yoo hin taa'eera ta'e, deebinee of ilaaluun of qoruun tokko tokko keenya irraa eegama. Gooftaan Yesuus Kiristoos baduun akka ajaa'ibaatti ilaalee yookiinis immoo akka dheekkamsaatti ilaalee miti. Isaaf baduudha, barbaaduudha, rejoisii gochuudha jechuun gammaduudha. Baduudha, argamuudha, rejoisii gochuudha. Isaaf kana kan walitti nu qabu. Inni kun immoo ayyaana Gooftaa Yesuus Kiristoosiin duwwaa danda'a. Ayyaana Waaqayyoon duwwaa danda'a. Ayyaana Waaqayyo nuu kenneen tokkoon tokkoon keenya akkaataa itti waa'ee obboleessa keenyaaf obboleettii keenya uumaa Waaqayyoo nuu kenne nama duwwaa miti. Uumaa Waaqayyo nuuf kenne akka malee yeroo badu yeroo ilaallu itti gaafatamummaa akka qabnu hubachuun barbaachisaadha. Nuti bannee hin argamne jennee waan teenyu mana keessa wanta jirruuf yaadaan baduu maal yaa abaluu yaadaan bade hin jenna miti amma yeroo baay'ee yaada badaa yaada baddii akkaataa nuti itti hiiknu gara biraadha. Isa tokko tokkoof maal yaa jaalala qabee haaduma isaa yaada baddii yookiinis immoo yaada badaa'edha. Inni tokko tokko immoo jireenyuma tutturfaate laataa maal yaada bada namichi kun. Baduun fiizikaalii duwwaa utuu hin ta'in sammuudhaan yaadaan akka inni ta'uu danda'u Oromoon illee duraan dursee beeka jechuu kooti. Utuu teenyuu bannee argamuun jira. Kanaaf argamuudhaaf duraan dursinee akka banne baruutu barbaachisaadha. Ani nan argama jedhee dubbachuudhaaf baduu koo duraan dursee fudhachuun narreera jechuudha. Sanyiidhuma yaada jijjiirranna barbaachisaadha yeroo jennu yaada maaliif jijjiirranna? Yaada kan hin jijjiirrannu balleessaa balleesseerraa yakkeeraa jenneerti mini. Utuu yakkeera hetuu hin jedhin yaada jijjiirrannaan hin jiru. Qalbii jijjiirrannaan hin jiru. Duraan dursanii yakka ofii baruun, baduu ofii baruun isa jalqabaa jechuudha argamuudhaaf. Argamuun karaa Waaqayyoo irraa fagaachuudha. Karaa Waaqayyoo dhiisanii karaa ofii deemuudha. Gammachuu biyya lafaa keessatti hirmaatanii of wallaalanii obboleessaaf obboleettiyyuu miidhuudha. Kanii Gooftaa Yesuus Kiristoos nutti mukaa fakkeenya kanatti isinii warri Fariisotaa fi warri seeraa kan isin ilaaltanii warra seera isinii eegu, warra dhufnee kootii uffannee karabaatii kaa'annee qamisii gaarii uffannee teenyee as teenyee mul'annu attam jirtu fayyaa keessanii nagaadha attamii Waaqayyoo na galatu
jennee wal bira daddabarru utuu hin ta'in namoota isinii bira dabartanii dhuftan karaa irratti namoota isinii in hubanne waa'ee isaanii cubbamoota jettanii qubatti qabaa turtan isaaniin barbaaduudha. Isaaniin barbaaduudha. Jalqaba dirqamni keenya, dirqamni keessan. Kan barbaadu eenyuudha? Eenyutu barbaada? Yeroo baay'ee waa'ee barbaachuu yeroo ilaallu maaliif waa'ee tikeetii kan hin olii wajjin qabnee ilaallu yeroo baay'ee. Tikee tokkotu jira. Tikee sanatu warra hoolota tissu sana isaaniin barbaada. Dirqamni kan tikee sanaa duwwaadha. Eeyyee akka tikeetti fiizikaalii yoo fudhannee ilaalu. Har'a anaaf isiniif ijoollee Waaqayyoo warra taaneef we are all priesthood of all believers. Anaaf isin tokkoon keenya tikeedha. Tokkoon keenya itti gaafatama qabna. Nama tokkotti kennine, nama luba tokkotti kennine, qeesii tokkotti kennine, isa duwwaatu barbaada, isa duwwaatu tikeedha, isa duwwaatu hubachuutu irra jira jennee yoo dhiifne dogoggora guddaa hojjenna. Jalqaba baduu keenya baruutu nurra jira jenna. Si'a tokko nini jabana tokko, jabana durii, jabana dargaggummaa, jabana maalamammoo miti naan jedhu tokko. Jabana dargaggummaa ti egaa kuma jaallanni ba'anii galuun jira miti. Utuun kanaan deemu halkan tokko badaa abjuun arguun abjuun arge. Abjuun arge kuni maa inni? Baabura tokkotu anaa fi isa baabura oofu sana duwwaatu jira. Anaa fi isa baabura oofu sana keessa anatu jira. Yeroon akkas fagootti ilaalu hadiidin jiru nu. Hadiidan qabu. Innaan isa oofu bira dhaqee ani baabura hadiida hin qabnerra keessa taa'ee hin deemuu na buusii hin jedhe dhaqee. Innaani lakki isin buusu maalan immoo qofaa koon deemanna lakki inni dhimma mataa keetiiti. Ani baabura hadiida hin qabnerra hin deemuu kanaaf na buusii hin jedhe. Xob jedhee irraa bu'een gaara guddaa tokko dhagaan itti baay'atu isanii qaqqabadhee ba'a abjuu koon. Gaara irratti ol ba'a. Yeroon ol ba'u bir jedhee dammaqe. Bir jedhee dammaqe masfiiniin jedhennaan karaarraa kaattee ta deebii karaattiin ofiin jedhe. Maayinni abjuun suni ani karaarraa kaachuu koo badii koo natti agarsiise. Wanta badii koo natti agarsiiseef falli koo maali kan jedhutti hin deebi'e jechuudha. Karaatti akkamittiin hin deebi'a. Isa na barbaade biratti mana na barbaade biratti akkamittiin hin deebi'a isa jedhutti na geesse jechuudha. Badanii argamuun gammachuudha jedhama. Badanii argamuun gammachuudha. Hundi keenya dirqama adda addaa qabnaa isiniin jedheera. Kanarratti seera macaafaa keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 1-3 irratti yeroo dubbatu
qotiyyoo yookiis hoolaan obboleessa keetii badee utuu adeemuu yoo argite gara isaatti deebisi malee calluma jetteen dhiisinii jedha. Tokkoon keenya kan obboleessa keenya kan ollaa keenya meeshaansaa mi'isaa jireenya isaa keessa wanti bade tokko yeroo arginu itti himnee karaatti deebisuun dirqama keenya. Waa'ee baduu kana irratti yeroo baay'ee yeroo dubbatu geeraraan illee jira beektu asirratti geerarinaan hin jedhin malee sagaleedhaani jecha isaa tokkoon isinitti himuu barbaade. Akkuma tasaan ta'ee tuuf jedheen manaa ba'eedha. Iyyeen dirmannaa dhabee badeen barbaacha dhabeedha geeraraan. Tuuf jedheen manaa ba'ee akkuma tasaa ta'ee iyyeen dirmannaa dhabee badeen barbaacha dhabeedha. Namni sadarkaa kanatti yeroo ga'u ofii isaa keessatti baduusaa agarsiisa. Ofii keenya keessatti baduun jira. Namoota ofii keenya keessaa baduun yaada karaa keenyaa jireenya keenyaa dhiifnee jireenya hin taane filannoo hin taane filannee gaafa deemnu ofii keenya keessaa badaa jira. Gaafa jibbaa uummannu ofirraa badaa jira. Gaafa nagaa dhabnu ofii keenya keessaa badaa jira. Ofii baduun physical duwwaa iddoo tokko kaan iddoo tokko dhaquu duwwaa miti. Physically miti. It is a spiritual as well. Afuuras yaada keenya keessatti baduun jira jechuudha. Kanaaf maala godhu? Mata dureen lallaba kootii inni ture isinitti himne eenyuun barbaadamtaa yookiinis immoo eenyuun barbaaddaa isa kan jedhudha. Eenyuun barbaadamtaa yookiinis eenyuun si barbaada. Kan nu barbaadu jiraachuu turreera, kan barbaannus jiraachuu turreera. Wanta gurmuu ta'e tokko, wanta keessatti biloongii goonu tokko jiraachuu turreera jechuudha. Mana keenya, maatii keenya, qabeenyaa keenya jennee kan itti yaannu tokko jiraachuu turreera waa'ee badii dubbachuudhaaf. Maaliin hin xumuruu barbaada? Isa gooftaa Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 17 irratti sagada isaa isa dheeraa jedhamee beekamu keessatti kadhate. Akkas jedha. Hinduma isaa miti. Humna maqaa keetii isa ati anaaf kenniteen isaan nan eega. Dhaggeeffadhaa. Humna maqaa keetiin isa ati anaaf kenniteen isaan nan eega. Darbees isaan keessaa ilma badiisaa tokko malee kan badee hin jiru. Ilma badiisaa tokko malee kan badee hin jiru. Nuti kan ittiin eegamnu, kan ittiin eegnu maalii jedheen isin gaafadheef deebiinsaa sagalee Waaqayyooti. Jaalala Waaqayyooti. Tokkummaa Waaqayyo walii keenyaaf nu kenneen. Lafa jirru beekuudhaan, maatummaa keenya hubachuudhaan, kana hin beeknu taanaan baduuf hin bannee keenya adda baafnee hin beeknu.
si'a tokko tokko eewutu jira eewutu hin jiru jedhanii yeroo olii yaafatan jira. Hin banne nama kana koo hin agarreen. Nama kana ergi badee tureera. Yeroodhaan nama iyyaafachuu dadhabuun dirqama keenya kufuu keenya agarsiisa. Inni barbaadaa argadhaa maaliif badde jettanii komachuu keessan naqinaa. Ani isa badee komiidhaan inni olitti fidatu hin ta'in jaalalaan inni fuudhee baadha malee komii hin agarsiisu maaliif badde hin gaafadhuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf anaaf isiniif har'a waan isinii dhiisu badiisa isa bade barbaaduun dirqama keenya akka inni ta'e tokkoon tokkoon keenya hubannee akka baanudha. Teenyee baduunis akka jiru akka barruudha. Wala simannu, wala barbaannu, wala tumsinu, isa rakkatee jiru isa yaadannu, isa rakkataa jirus duukaa hordofnu. Gooftaanis na eebbisu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee obbo Masfin Ayyalee harka keessan gara isaaniitti qabaatii Gooftaan isin eebbisu jedhaanii. Waaqayyo isin eebbisu. Hunduma keessan Gooftaan isin eebbisu. Waaqayyo nuyi warri banne yookiin nu gidduudhaa kan bade barbaadamee argamu isaatti gammada. God doesn't care about the details of our sins. Waa'ee cubbuu keenyaa liistii iseetti dhimma hin qabu Waaqayyo. Ati kan goote liistiin isaa baay'eedha. Kan keen bubbulan jedhu Waaqayyo. Qalbii jijjiirrannee deebi'uu keenyatti gammada Waaqayyo. Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Gammachuun Waaqayyo deebi'uu erga ta'e wanti nu gidduudhaa bade. Wanti Waaqayyo duratti gati jabeessa ta'e. Wanti nu gidduudhaa miliqee barbaacha dhabe. Wanti Waaqayyo duratti gatii guddaa qabu. Nama kan caalu hin jiru as keessa. Maaltu gidduu keenyaa bade? Kan Waaqayyotti xiyyeeffatu. Maaltu gidduu keenyaa dhabame? Kan Waaqayyo nu gidduutti argu barbaadu. Hundumti keenya ol kaanii dhaabannee Waaqayyoon kadhannu. Gaaffii kana gara sammuu keessaniitti akka dhufuun barbaada. Maaltu jireenya kee keessaa bade wanti Waaqayyo si keessatti arguu barbaadu? Efesooniin maal jedhee? Jaalala kee isa durii sanaa hin dagattee jedhe. Maaltu nu keessaa dhabame? Kaka'umsaa? Jaalalaa? Dhugaa dubbachuudhaa walitti? Nagaadhaa? Nagaa walii barbaaduudhaa? Wanti Waaqayyo xiyyeeffatee barbaadu nu keessatti argu, ana keessatti argu, isin keessatti argu maayinni? Sagaleen Waaqayyo akkasumaan gara keenyan dhufu. Sagaleen Waaqayyo har'a nu hojjetee nu keessatti waa hojjetee darbuudhaaf dhufe. Maqaan Waaqayyo ulfaatu. Firoota koo carraa Waaqayyo nu kennetti fayyadamnu. What is lost and that must be found. Maaltu bade? Si keessaa jireenya kee keessaa maaltu bade? Shaakala amantii kee keessaa maaltu bade? Amantii Kiristinnaa isa jalqaba ture keessaa wanti itti dur laphee keetti qabatte Waaqayyotu kana na keessatti ilaaluu barbaada jettu maaltu si jalaa miliqe? Maaltu bade? Inni bade akka argamuuf mana keessa kan jiru hunduu socho'uu qaba. Dubartittiin qodaanseen iddoodhaa bubbutte wanta gatii hin qabne miti.
isa bade barbaannee argachuudhaaf inni gati qabeessi iddoodhaa sosocho'uu qaba. Waaqayyo nu haa gargaaru. Wanti ittiin bu'amu jedhame yoo jiraate har'a isa bade waan gidduu keenyaa dhabame tokko iddootti deebisuudhaaf wanti ittiin bu'amu jedhamee yaadame itti bu'amuu qaba. Iddoo isaatii socho'uu qaba maqaa Yesuusiin. Waaqayyo kan inni itti gammadu cubbuu isa nu hojjenne sana akka nu irra deebinee anduu goonu miti. Anduu beektu miti isa kompiitararraa. Isa miti Waaqayyo kan barbaadu. Waaqayyo kan inni barbaadu deebi'uudhaaf hawwu barbaaduu keenyatti gammada. Maqaan Waaqayyo ulfaatu. Karaa obboleessa keenyaa kana nutti dubbate Waaqayyo. Waaqa irratti gammachuun ta'u deebi'uu keenyatti. Isa balleessine sana deebifnee kaasaa baasuu miti yookiin immoo namaaf deebifnee gatii san baase sana dachaana isan balleesse sana deebi'een gatii baase jennu miti. Waaqayyo gara keetti deebi'uun barbaada akka nu jennu barbaada Waaqayyo. Maqaan kee bara baraan ulfaatu. Maqaan kee olola jedhu. Yaa Gooftaa har'a sagalee kee dhageenyeerra. Anis amantoonni waldaa kanaa iddoo garagaraa taa'anii warri si dhaga'an hundinuu deebi'uu barbaanna. Waluma keessa bannee jirra. Ofuma keenya harkaayyuu bannee jirra. Wanta ija kee duratti gati jabeessa ta'e irratti xiyyeeffachuu dhiisuun of harkaa baduu wal harkaa baduudha. Ija keenya qalbii keenya gara waan ati waldaa kana keessatti arguu barbaaddutti akka deebiftu si kadhanna. Yaada keenya fedha keenya hawwii keenya gara waan gaarii ati waldaa kana keessa keesse iddoo isaatti deebisnee eeguutti akka deebiftu maqaa Yesuusiin si kadhanna. Wanti badee yoo jiraate, wanti dagatame yoo jiraate, wanta ati gati jabeessaa iddoo isaatti hamma inni deebi'utti qodaa hundumaa sochoosaa nuun jette yoo jiraate, akka waan hundumaa iddoodhaa sochoosnee isa gubbaarra jiru gadi buufnee isa goda jiru ol fuunee waan ati arguu barbaadde iddoo isaatti deebifnu nu gargaari. Mana keenya keessattis akkasuma wanti dagatame yoo jiraate xiyyeeffannaa keenya waan ati hin barbaanne irra goone waan ati mana keenya keessatti arguu barbaannu dagannee ganneerra yoo ta'e isa waan hundumaa sochoofne isa agartuu keenya golge sochoofne waan ati arguu barbaaddu sana akka arginee iddootti deebifnu nu gargaari. Har'a namoonni si waaqessinee asii gadi baanu kun hafuura kee qulqulluudhaan guutamnee biyya kana keessa akka sochoonu nu gargaari. Hafuurri qulqulluun asaasuu isaatiin namatti asaasa. Guyyaa falkan namatti dubbata, karaa namatti agarsiisa, karaarra nama buusa. Dammaqnee hafuura kee akka dhaga'aa deddeebinu nu gargaari. Kana waan gootuuf galanniif ulfinni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo sagalee keessa nuu hire obboleessa keenya eebbisi. Karaa hundumaa bara jireenya isaatti ulfina keetiif akka dhaabbatu akka hojjetu karaa irra ture irraa waamtee inni deebifte daandii isa haaraa isa jireenyaarra inni buufte bara jireenya isaatti dubbii kee dubbachuu akka danda'u isa gargaari. Ayyaana keessaa baay'isi. Nus dubbii dhageenyeen akka jiraannu nu gargaari. Biyya keenyaaf si kadhanna. Haalli biyyi keenya keessa jiru gaarii miti. Rakkinatu jira. Wal harkaa baduutu jira. Har'a ganama utuun gara waldaa kiristiyaanaa kanaa dhufaa jiru yeroon sagalee oduu reediyoo irraa dhaga'u Minnesotaa kana keessaa simbirroota 4 badee jedhu. Allaattota 4 badee jennaan maqaa isaanii dha'anii paarkii keessaa badanii isheen tokko deebitee argamteetti. Isheen warri sadanii garuu taagii ofirraa qabu hin argamne deebi'anii jedhanii haasa'u. Waan isaan jedhan tokkotu na dhibe achi booda gaazexeessitooti. Simbirroonni warri achi keessatti hafanii ishee waamuu qabu jennee abdannaa. Warra badan sana waamuu qabu. Simbirroonni wal waamu miti sagalee isaaniitiin. Immediately warra badanii barbaacha dhaban Oromiyaa keessa jirantu sammuutti na dhufe. Biyyuma Itoophiyaa keessaa namoonni badanii namni waa'ee isaanii hin iyyaafanne
simbirroonni wal waamu jedhamu miti. Namnumti nama akkasaa waamu barbaaduu eessa dhaqe jedhee wal gaafachuu dhabee biyya keenya keessa rakkina guddaatti namni badee barbaacha dhabee afe baay'eedha. Har'ayyuu deeyilii namni badee barbaacha dhabaa jira. Kanaaf fuula Waaqayyootti harka keenya ol kaafname al tokko. Yaa Waaqayyo Gooftaa, warra badanii barbaacha dhabanii, warra dukkana keessa jiranii, warra agartuu namaa jalaa miliqfamanii agartuu keetti agarsiisuudhaaf gara teessoo keetiitti dhiyeessina. Maqaa isaanii hin beeknu. Kutaa biyyaa kam keessa akka hukkaanfamanii badan hin beeknu. Iddoo kamitti akka hidhamanii jiran hin beeknu. Eessatti akka yaa Waaqayyo du'a isaanii eeggataa jiran hin beeknu. Waan tokko duwwaasi kadhanna. Yeroo isaan birmannaa dhabanitti ati isaanii birmadhu. Warri badan haa argamani. Warri mana isaaniitii badan haa argamani. Warri biyya keessaa badan haa argamani. Warri erga badanii faanni isaanii dhabame haa argamani. Sammuutti qalbiitti deebisiitii warri nama ukkaamse, warri nama dhokse, warri nama gidirsu akka deebisu gargaari. Qalbiitti sammuutti deebisi. Biyya sanaaf ati duwwaan birmadhu. Mootummoonni oduu isaa himurraa kan hafe birmachuu hin danda'anu. Yoo birmatan iyyuu abbaa bade barbaaduuf birmatu miti. Nageenya mataa isaanii, intarestii mataa isaaniitiif birmatu. Ati intarestii tokko iyyuu namarraa hin qabdu. Toluma nama barbaadda. Warra badani barbaadi. Warra miliqfamani barbaadi. Warra fira dhabani barbaadi. Warra hiriyaan dagate barbaadi. Biyya sana keessatti, dachee sana keessatti namni hundumtuu nagaadhaan jiraatu. Kana waan gootuuf maqaan kee ulfaatu. Waan nu dhageesseef galatoomi. Maqaa Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Kadhata Gooftaan keenya barsiisee walii wajjiniin kadhanna. Yaa Abbaa keenya Waaqarra kan jiraattu, maqaan kee haa qulqullaa'u. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee Waaqarratti akkuma ta'e akkanumas lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u buddeena keenya har'aa nuuf kenni. Yakka keenyas nuuf dhiisi. Nus immoo kan nu yakka nuuf akkuma dhiifnu. Qoramatti nu galchin. Hamaa nu oolchi malee mootummaan kan keetiyoo, humnis galannis baruma baraan. Ameen. Waaqayyoon galateeffannaa. Waaqayyoof galan haa ta'u. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa, eebba fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu, isin haa eegus. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu, isinitti haa araaramus. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu, nagaas isiniif haa kennu. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. 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 Nagaa Waaqayyootiin deddeebi'aa, Gooftaadhaaf hojjedhaa. Nooraa.